Itoophiyaa keessatti uumamtuuf gaafatamni ABO shaneedha yookaan Onak shanee ispoonsarri ABO shanee juntaa wayyaaneedhaan ajaja waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa jaalmarroo ajjeefnee jirraan dhaadannoo fi himata mootummaa Itoophiyaati. Qabsoo hiree ofiin murteeffachuu uummata Oromoo tarkaanfachiisaa jirram hariiroon TPLF wajjin qabnu kan halooti ispoonsarri kenna mootummaa mataa isaatiin kan sitti haasa'aa jiru ekiraamiti ana marroodhaan deebii waraana bilisummaa Oromooti. Akkam jirtu kan biyya keessaa fi biyya alaa teettanii foddaa TVT fi marsaalee hawaasummaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork hordofaa jirtan kun mil'oo tibbanaati. Tibbana sochii waraana bilisummaa Oromoo fi himata mootummaa Itoophiyaa jidduutti deemaa jiru mil'annee jirra. Mootummaan ajjeefamuu marroo dirribaa maaliif barbaadam? Ajjecha uummata nagaa irratti raawwatamuuf mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yakka. Waraanni bilisummaa Oromoo deebii maalii qaba? Waa'ee kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo OMNs ta'ee Aljazeeraa fi VON dubbisan maal jedhu hanga dhumaatti nu faana turraan waan jaboo dhageessu. Dhufaatii riiformii siyaasaa hordofee gaafin saba Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jiraattu keessaan hin deebi'u jechuun bosona Oromiyaatti kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo marroo dirribaatiin hoogganamu mootummaa Itoophiyaa wajjin wal waraanaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo uummata Oromoo fi mirga uummata Oromoo kabachiisuuf dhaabbateedhaan fedhii uummata Oromoo tiksam kan jedhu irra deddeebiin aangoota waraana bilisummaa Oromoo irraa ni dhagahama. Uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti jechuun ittiin dhaadatam. Dinnis maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu dhageettiin sodaatam. Waggoota sadan darban maqaan jaalmarroo jedhu firaa fi diina birattis ol ka'ee dhagahamam. Bara 2018 tureem waldhabdee siyaasaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru furuuf maaltu furmaata jedhamee kan gaafatame ajajaan waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa deebiin inni deebiseem barcuma siyaasaa ofii tikfachuuf jecha shira addaa dalaguu osoo hin taane bu'aa uummata Oromoof yoo dursineem rakkoon kun halkan tokkotti furama kanaan achitti yoomiyyuu hin furamu jechuun furmaata waldhabdee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa kaa'eem. ABO'n mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee uume yeroo biyyatti galu haaldureewwan waliin mallatteessan keessaa dhukaasa dhaabuu waraanni mootummaa humni tikaa fi poolisiin garee mootummaa qofa deeggaraa ture. Dhiisee lammiilee Itoophiyaa paartilee siyaasaa ija walabaan akka ilaalan gochuun waraanni bilisummaa Oromoo caasaa nageenya mootummaatti akka dabalamu ce'umsa kana irratti hunduu qooda qabaatee jijjiiramicha akka tumsu kan jedhu qabxiilee waliigaltee adda bilisummaa Oromoo gara biyyaa ittiin galeedhaam. Erga waliigalteen ABO fi mootummaa jidduu kana ta'eem waraana ammaatiif ka'umsi maali? Mootummaan Itoophiyaa erga ABO'n biyyatti galee waraanni bilisummaa Oromoo namni 1,300 mooraaleen yaardaa itti galee boodam waliigaltee Asmaraa cabsutti seeneem. Humni waraanaa lammiilee hundam ija tokkoon haa ilaalu jedhamee mootummaa qofa tajaajiluu fi paartilee siyaasaa ce'umsi keessaa qooda dhabuun mallattoolee waliigaltee san diiguu akka ta'eem ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa himaa tureem. Kana irraa kan ka'eem waraana bilisummaa Oromoo bosona Oromiyaa mandheeffateem waltajjii nagayaa dursee kan diige mootummaadha jechuun qawwee lafa kaayaa jiru kaaseem hidhannootti deebi'eem. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaam Kumsaa Dirribaa Lammeessaa yookaan ammoo Jaalmarroo namni jedhamuun beekamu yaada BBCf caamsaa bara 2019 keessa kenneen waraanni biyyaa qaamni tikaa fi poolisiin walabaa mitiim humna tikaa fi poolisii walabaa hin ta'inittiim dabalamnee uummata keenya miidhuu hin barbaannu jechuun yaamicha mootummaa hin awwaadhu jedhee bosona lixa Oromiyaatti hafeem. Sana booda kibbaa fi lixa Oromiyaatti komaandi poostiin labsameem.
maqaa opereeshinii sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun loltuun kumaatama lafaa fi qilleensaatiin itti bobbaafame kanaan booda qabsoon afaan qawweem ni gahaa amma qabsoo karaa nagaatti ceena jechuun sanada walii galtee kan mallatteesse mootummaan hojii irra oolmaa walii galtee hanqisuun dhumaatii lammiileef balbala saaqee waraana bilisummaa Oromoo yakkotti seenem lolli mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti labseem farra hiree ofiin murteeffachuu saba Oromoo akka ta'e xiinxaltootaan dubbatama. Sirna lubbuun Oromoo fi saba biroo walqixa itti hin laallamne jalatti gaafiin Oromoo deebii hin argatu jechuun bosona kibbaa fi lixa Oromiyaa kan mandheeffate waraanni bilisummaa Oromoo yookaan Oromoo Liberation Army dirree dhiyaatti kumsaa dirribaatiin zoonii kibbaattiin gollicha dheengeetiin dirree giddu galeessaa sanyii fi namoota birootiin akkasumas dirreelee birootti ajajoota garagaraatiin hoogganamuun waraana bulchaa Itoophiyaatiin falmaa jira. Erga waraanni marroo dirribaatiin durfamu waraana koo gara mooraatti hin galchu jedhee bosonatti hafee irraa jalqabee rayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa eeguu irraa gara waraana bilisummaa Oromoo adamsuutti humni addaa poolisii Oromiyaa nageenya uummataa Oromoo eeguu irraa gara sabboontota maqaa ABO shanee jedhuun barbadeessuutti poolisiin idilee nageenya tiksuu irraa gara dhaloota haaraa naannessuutti ce'e. Lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa mandheeffate duula walabummaa Oromoo irra kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo dhukaasa qawwee sirna bulchiinsa bilisiginnaa wajjin taasisaa jira. Wallagga Gujii Boorana yookaan ammoo kibbaa fi lixa Oromiyaa waraana Itoophiyaanistiitiin cafaqama har'a gahe giddu galeessi Oromiyaa fi bahaa fi kibbi baha Oromiyaas kanuma ture. Opereeshiniin sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo kibbaa fi lixiyaatti labsame lubbuu uummata nagaa kubaatamaa gaaga'ee dhaabbilee mirga namoomaaf falmaniin balaaleffatamus duuti lammiilee nagaa irraa hin dhaabbanne. Waraanni mootummaa hidhannoo gurguddaan kanneen akka matarayyaasii laawuncharii moortarii fi kanneen birootiin garasitti bobbaase booji'amuun meeshaa waraanni bilisummaa Oromoo hiikkatuun mooraa qabsoo hidhannoo Oromoo akka guddistetu dubbatama. Mootummaan Itoophiyaa duula waraanaa cinatti seeraan ammoo labsii shororkeessitootaa itti baasuun tarree shororkeessitootaa fi farra riifoormii jedhee dhiyeessa. Ajjechaawwan siyaasa lixaa fi kutaalee biyyattii keessatti raawwatamaniin waraana bilisummaa Oromoo gaafatama taasisa. Ajjecha godina Mattakkal, ajjecha lixa Oromiyaa, ajjecha giddu galeessa Oromiyaa, ajjecha namoota siyaasaa, ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa, yaalii ajjecha waxabajjii 16 fi kanneen birootiif mootummaan kan yakku waraana bilisummaa Oromoo kan ABO shanee jedhee waamuun deebiin hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo himata mootummaa Itoophiyaatiif deebisan ABO shanee hin beeknu nuti waraana bilisummaa Oromoo kan walabummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo akka Oromootiif dhaabbateedha jechuun deebisu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Itoophiyaa falaasama eda'amuutiin taaligamtu keessaan gaafiin Oromoo deebuu hin danda'u jedhee wal'aansoo qawweetiin bilisummaa Oromoo barbaadaa jiru mootummaa Abiyyi Ahmadiin durfamuun maqaan ABO shanee jedhu itti mogga'ee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa Itoophiyaa keessatti diina guddaa godhatanii kan itti qabsaan uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootiin yookaan ONG shaneedha. ABO shanee yookaan ONG shaneen taargaa mootummaan uummata Oromoo ittiin ajjeesuudha. Torbee lama dura humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa lola Oromoo Walloo irratti baneen ONG shanee lolaa jirra jechuun qonnaan bultoota fixaa ture. Kanaaf ONG shaneen uummata Oromoo kan sabummaan koo haa kabajamu jechuudhaan bilisiginnaa naannoo Oromiyaas ta'e kan Amaaraa ajjecha raawwatameef kan maqaadhaa dhahan ONG shaneedha. Dhugaan haalamuu hin dandeenye tokko ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ajjecha sadaasa tokko bara 2020 Wallagga lixaa aanaa Gullisootti uumame irratti haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffateedha jechuun barreesse. Gaafa humni addaa Amaaraa Oromoo Walloo irratti waraana labseem humni addaa Amaaraa goota birmaddummaa Itoophiyaa tiksoodha jedhem. ምን ማለት ነው የአማራ ልዩ ኃይል ማለት? ነገ ጠዋት ከፈለገ እኮ የፌደራል መንግስት መላው የአማራ ልዩ ኃይል የመከላከያ ኃይል ነው ሊል ይችላል እኮ። ሚሽን ተሰጥቶት እየሞተ ያለ ዋጋ እየከፈለ ያለን ኃይል እንደ ዘራፊና ጨቋኝ አድርጎ መሳል ግን ስህተት ነው። የአማራ ልዩ ኃይል እየሞተ ያለው በመንግስት የተሰጠውን ትዕዛዝ ለመፈጸም ነው። የአማራ ልዩ ኃይል እስከ መጨረሻው መንግስት ከፈለገ
ከፈለገ እና ከአቅሙ በላይ ከሆነ ጅጅጋ ጫፍም ሊያስተማራው ይችላል። ፕሬዝዳንቲን ቡልቺንሰ mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ajjechaa gullisoo kan raawwate ABO Shanee fi Wayyaaneedha jechuun dubbate. Ugguramu barattoota Amaaraa Yuunivarsiitii Dambidollootti barataniif kan yakkameem waraana bilisummaa Oromooti. Garuu barattoonni ugguraman akka hin jirree fi kanas mootummaan saboota biyyattii ABO irratti kakaasuuf akka fayyadame dubbatamaatii ture. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Dirree Lixaam barroo dirribaa uggura barattootaa keessaa harka akka hin qabnee fi kanas mootummaan akka hojjetaa jiru ji'a amajjii bara 2020 keessa ragaa bahe. Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaaf pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa baatii adoolessaa bara 2020 keessa TV OBN irratti OMN Haacaaluu qalmaaf dhiyeesse. ABO Shaneen ammoo ni ajjeese jechuun dubbate. Garuu gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee qalmaaf hin dhiyeessine jechuun ragaa bahe. Ajjechaan dhiyeenya godina Wallagga Lixaa aanaa Baaboo Gaambeelii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwatameef hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Muhammad ABO Shaneedha jedhe. Muummichi ministeeraas ABO Shaneedha yoo jedhu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aganyaw Tashagar ammoo Onag Shanee yoo jedhu ibsa gaddaan baasuun nu hifachiisee jira jechuun barreesse yookaan ibsalaatem. Mootummaan juntaa wayyaanee guyyaa 15 keessatti balleesse Onag Shanee akkamitti balleessuu dhabeem gaafii jedhus kaaseeti ture. Haleellamuu raayyaa ittisa biyyaa kaabaa keessaa Onag Shaneen Itoophiyaan jettuun harka keessaa akka qabu muummeen ministeeraa dubbataa ture. Waggoota 3 darban mootummaan himata waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeessaa tureef hoogganaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Dirree Lixaa fi itti aanaan ajajaam waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa deebii yoo kennan ABO Shanee mootummaan jedhu hin beeknu nuti waraana bilisummaa Oromooti wal'aansoon kenna uummata nagaa wajjin osoo hin taane sirna waliin jedhu. Mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa gurguddaa waggaa 3 lixaa fi kibba Oromiyaa tumus waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa ABO Shanee jedhu itti moggaasem dhabamsiisuu hin dandeenye. Inuma waraanni bilisummaa Oromoo bal'achuun kutaalee Oromiyaa hunda keessatti dagaagaa akka jiru ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dirree giddu galeessaa ajajan keessaa jireenya rabbummaa OMN turtii gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo waliin taasise irratti dubbatee jira. Ragaan biraa ammoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 1 bara 2021 irratti waraanni baay'inni qabu suuraan isaa marsaa hawaasummaa irratti mul'ataa ture. Kun ammoo dargaggeessi falaasama eda'amoo fudhatuu didee akkam gara qabsoo hidhannoo bobba'aa jiru akkasumas deemaa jiru mul'isa jechuun xiinxalama. Torbee darbee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Dirree Lixaa Kumsaa Dirribaa Lammeessaa wareegame jedhamee kaabinoota mootummaa Itoophiyaatiin himamaa erga ture booda yeroo jalqabaatiif viidiyoon miidiyaa biyya Qaatar Aljaziiraa irratti bahuun kaayyoo fi akeeka qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ibsuun jiraachuu isaa argisiise. Qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun yeroo hedduuf irra deddeebi'amee ajjeefamee jira. Mootummaa Itoophiyaatiin jedhamus erga ji'a muddee bara 2020 keessa ajajaan poolisii godina Qeellam Wallaggaa Inspektar Zalaalam Namoomsaa aanaa Gidaamii ganda Giraay Soonqaatti rukutamee miliquun bosona keessatti wal aanamaa erga ture. Aanaa Gidaamii naannoo Abuunoom Komaatir keessatti du'isaan dhageenye jechuun dubbatee as Aljaziiraa fi VOA irratti torbaan tokko keessatti yeroo lama dubbachuun jiraachuu isaa mirkaneesse. Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa Jaalmarroo jedhamuun waggoota 3 darban keessa Oromiyaa keessatti dhageettii guddaa horataa kan dhufe ji'a amajjii darbe keessa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo irratti mul'achuun haasaa taasisee akka tures dubbatama. Marroon sagantaa Aljaziiraa kan The Extreme jedhamuu fi gaazexeessituun Femi Ok jedhamtu irra hojjettu bara 2013 Jawaar Siraaj Muhammad dhiyeessuun ati dursa Oromoodha moo Itoophiyaadha jettee gaafatte irratti ani dursa Oromoodha jechuun
galtee warraaqsa baroota darbanii ta'e irratti dhiyaachuun kaayyoo lolaa jiraniif himem. Okay, so Jawar, I'm just curious, are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa Aljaziiraa irratti dhiyaachuun uummata Oromoo bal'aa biratti gammachuu guddaa uumee ture. Aktiivistoota mootummaatti hidhata qabanii fi mootummaa biratti ammoo naasuu uumuun jaalmarroon hin jiruun du'ee jira jechisiise. Qopheessituun sagantaa kanaaf haami'oo mata duree is Ethiopia hurtling toward all out ethnic conflict yookaan ammoo Itoophiyaan wal waraansa sabaatiin ariifachaa jirti mata duree jedhuun raafama siyaasaa Itoophiyaa fi dhibamuu Itoophiyaatiin as baate. Hi, I'm Femi OK. You're watching the stream. On this episode, who and what is causing serious ethnic conflicts in Ethiopia? Sagantaa ajab jedhamee jiraachuun marroo dirribaa itti mirkanaa'e kana irratti xiinxallaa fi barsiisaa yuunivarsiitii United Kingdom Dr. Awwal Qaasim Alam akkasumas gaazexeessaa Zakkaariyaas Zalaalamii fi dura ta'aa waldaa Amaaraa Ameerikaa Teedros Tirfee argamanii jiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa viidiyoo waraabamee dhufeen mul'achuun gabaasam sobaa Aljaziiraan torbee darbe keessa dhimma lixa Oromiyaa irratti dhiyeesse yoo qeequ Aljaziiraan sagantaa waraana bilisummaa Oromoo osoo hin dubbifne gabaasa baasuun dura haasaa aangawoota Itoophiyaa itti aanaa muummee ministeera Dammaqaa Mokonnan dhalattoota saba Amaaraa naannoo biroo keessa jiran ni hidhachiifna muummeen ministeera ammoo nama tokko osoo hin ajjeesin Maqalee galleem Fiqaaduu Tasammaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna jedhan qorachuu qaba jechuun Aljaziiraa keekkachiise. Nuti namoota nagaa ajjeesuun kaayyoo kenna osoo ta'e halkan takkaan fixna ture garuu kaayyoon kenna guddaan cunqursaa uummata Oromoo fi saboota biyyattii irra gahaa jiru dhuma itti godhuudha kan jedhe Kumsaa Dirribaa miidiyaa Aljaziiraa sagantaa The Extreme irratti dhiyaateen dhumaatii lixa Oromiyaatti raawwataa jiruuf mootummaa mataan isaa itti gaafatamummaa fudhatuu qaba jechuun UN dabalatee qaamni walabaa qorachuuf dhufnaan deeggarsa taasisuuf qophii ta'u. An independent body has to be given an access to areas alleged and always beyond ready to cooperate for investigation. Sagantaa wal fakkaataa Jawaar Mohaammed irratti kan dhiyaate ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaam marroo dirribaa kufaatii Itoophiyaa irratti yaada kenneenis Itoophiyaan biyya osoo addunyaan teettee ilaaltum kufteedhaam. Rakkoon raafama siyaasaa Itoophiyaa mirga ofiin bulchuu sabootaa ogguruudha dhugaan lafa irra jiruun waan addunyaan foddaa TVtiin laalaa jirtuun garagaraam sobni Abiy Ahmed haqa uummattoota addunyaa jalaa hin dhoksu jedhe. Ethiopia is collapsing while the world is looking for a wrong medicine to save the country when it's too little too late. Ajjecha Wallagga lixaatti kibxata darbe raawwateef hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa obbo Jibril Muhammad waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu kana kan yakke yoo ta'u marroo dirribaa deebii VOA afaan Oromoo irratti deebiseen akkas jedhe. Qaamni hanga ammaatti waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhahee himatu hin jiru kan mootummaan ABO shanee jedhee himatu nuti hin beeknu nuti waraana bilisummaa Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa sabummaa irratti xiyyeeffate keessaa harka hin qabu jechuun qabsoo waraana bilisummaa Oromoo uummata siviilii waliin osoo hin taane sirna waliin akka ta'e dubbate ammas irra deebi'ee dubbadhaa kan jedhee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo adda waraana lixaam jaal marroon waraanni bilisummaa Oromoo ummata nagaa hidhatee hin lolle wanti inni ajjeesuuf hin jiru bu'aan siyaasaa irraa argatus takka hin jiru jedhee lafa kaa'e. Jaal marroon yookaan ammoo Kumsaa Dirribaan haasaa caffee yaa'ii Oromiyaa irratti hoogganaan waajjira paartii Bilisiginnaa Fiqaaduu Tasammaa dubbate kan qurxummii balleessuuf galaana gogsuudha jedhe san irratti deebii VOF kennuun gaafii keessan irratti tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma ABO shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Akkuma qurxummii jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Ummata Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoon keessa jiru balleessuuf karoora san kaa'an jedhe.
duula saboota biroo hidhachiisanii Oromoo fixuuf deemanis waraanni bilisummaa Oromoo quba qaba kan jedhe qondaalli mootummaa Itoophiyaa ta'aa dhaabbii dhoowwe kun tuttuqqaan akkasii gara lola sabaa fi sablammiitti nu geessuuf deemaa jira jechuun uummata Amaaraa kan naannoo Amaaraatiin ala jiran ni hidhachiifna jechuun Obbo Dammaqaa Mokkonnan irratti waraanni bilisummaa Oromoo dhagahee gurraa qabaachus dheereem ajjechaawwan Oromiyaa keessatti adeemsifaman hunduu qaamni walabaa seenee haa qoratu kan jedhu Marroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiruuf mirga abbaa biyyummaa irra darbee mirga namummaa falmataa ta'uu isaa ibseem. Dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektuun hayyama argatanii yoo dhufan waraanni bilisummaa Oromoo hayyamamaadha jechuunis ibseem. Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dirree giddu galeessaa jireenyaa rabbummaa turtii OMN wajjin taasiseen waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa hin ajjeesuun waraanni mootummaa Itoophiyaa nama nagaa ajjeeseem wabotti farrajuun waan baratameedha jechuun farrajuun aadeeffata mootummaa Itoophiyaa ta'uu raageem. Himannaa mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin himatu kan qondaala mootummaa ajjeesan jedhuufi nama nagaa ajjeesan jedhuuf deebii yoo kennu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo dirree giddu galeessaa jireenyaa rabbummaa nuti nama nagaa ajjeesuuf qawwee lafaa hin kaasneem mormiin kenna sirna waliinii malee nama dhuunfaa waliinii miti kun bu'aa siyaasaa mootummaan irraa buufachuuf hojjetaa jirudha jedhem. Meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachuun waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa ispoonsara kan godhum garee juntaa TPLF jechuun dubbataam. Kanaaf deebii yoo kennum itti aanaan ajajaa dirree giddu galeessaa waboon wayyaanee duras turee jiraam har'as jiraam wayita kalee wayyaaneen dhaadiyoo akka fardaa yaabbattee Oromiyaa keessa ittiin deemaa turte waraanni bilisummaa Oromoo TPLF lolaa ture har'as lolaa jiraam. Kanaaf ispoonsarri nyaataa fi dhugaatii waraana bilisummaa Oromoo ummata Oromooti yoo jedhu meeshaa waraanaa gurguddaa Snaayiparii matarayyaasii dishqaa fi kanneen biroo harka diinaa irraa hiikkanne jechuun ispoonsarri meeshaa waraanaa mootummaa ta'uu himeem yookaan ammoo waraana mootummaan itti bobbaasaa jiru ta'uu ibseem. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo waa'ee lola mootummaa Itoophiyaa wajjin adeemsaa jiranii yoo ibsan kan lolaa jirruuf Oromoo fi Oromiyaa akkasumas uummata Oromoo irraa cunqursaa kaasuun Oromiyaa walabaa ijaaruudha jechuun dubbatuum. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiraachuu kan dubbatan qondaalonni kun ajaja kan fudhatu ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa Lammeessaa irraa mootummaan ajjeefne jedhu irraa akka ta'e ibsu. Mootummaan Itoophiyaa humna kana dhaabsisuuf bosona Oromiyaa kan da'oo waraana bilisummaa Oromoo ta'e balleessuun dirqama jechuun akka ibidda itti qabetu dubbatama. Bosona ibidda biltsiginnaatiin barbadaa'aa jiran keessaa bosona Asaboot kan gaarreen Arsii bosona Jibaat fudhachuun ni danda'ama. Waa'ee ajjeefamuu aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gaafii ka'uuf ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo deebii yoo laatan nuti Haacaaluu Hundeessaa sababa ajjeefnuuf hin qabnu Haacaaluun qaroo Oromootiin ni tiiksina malee hin ajjeefnu bu'aa siyaasaatiif jecha kan ajjeese mootummaa aangoo irra jiru jechuun dubbatuum. Walumaa galatti wal'aansoo mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamaa jiruun wal qabatee ajjechaa lammiilee nagaa irratti adeemsifamaa jiruuf waboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo harka akka keessaa hin qabnee fi ajjechaa raawwatamaa jiru kan bu'aa siyaasaa akka ta'etu gama hooggantoota waraana bilisummaa Oromootiin dubbatama. Akka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa jedhem mootummaan Itoophiyaa akka qaamni walabaa seenee qoratu ni taasisamoo hin taasisuun gaafii mil'oo.